نبدافت ديني رحمتك تيني قطو يا المنما دغهي وانغاري دكانة جامين بافردو غرغري امانو باتل امانتي والبري اسكامي دوغاني اسكامي دري وندما دام بافردو سوتا جدي صبري سمبودا هماني اوفيتس كفري كان جد القران ابركان دمني بحري في المهات سيف كن جرا غفتان غارين جلكا بامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ilmaan namaa nagaa fi rahmanni rabbii sinirratti haa jiraatu. Baga nagaan har'as gara qophii jaalalaa fi qophii bareedduu sagantaa keenya comparative of religion yookiin wal bira qabiinsa amantii muqaarinaatul adiyaan jedhamutti nagaan dhuftan. Chaanaala keenya Boonsaddiin Tiyuub jedhu like, share fi subscribe keessan ittuma fufaasin hin jenne akkuma nu jajjabeessaa artanii nu cinaa jiraadha. Tole ka eega mata duree kana qabannee wajjin tutturree as geenye jiraarra marsaa shanaffaadhaaf mata duree waa'ee eenyummaa rabbii jedhuun sinii dhufne jechuudha. Maaliif jennaan dura waan tokko namas ta'ee waaqas ta'ee waanuma biroo kabajuudhaaf itti amanuudhaaf isa ulfeessuudhaaf eenyummaa isaa beekuu barbaachisaadha. Namni hanga namaa hin beeyne nama hin midaaleen akkuma uummanni keenya jiru saniifuu hanga waaqaa yoo beeyne maalummaa isaa inni ittiin of ibse gaaf hubannee nuuf galee je gaafsan harkitee itti amanuufillee isa kabajuufillee akka inni jeebbuluufillee dandeenye jechuudha. Tole kaa kabajamoo dhaggeeffattootaaf jaalatamtoota keenya warri nu hordofaa jirtan cuftinuu wanti har'a isinii qabannee dhufne sifa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jechuudha. Sifaatullaahi fil qur'aanil kariim, sifa rabbiin qur'aana isaa kabajamaa kitaaba itti nabiyyi Muhammad rabbuu sirratti dubbate jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Akkasumallee waa'ee sifa rabbii amantoota biroollee maal akka fakkaatu bal'inaa kalaallu ta'a. Har'aaf immoo isuma keenya qur'aana rabbiin nuu kenne kana laalla jechuudha. Sifa rabbiin qur'aanaan dubbate. Sifni rabbiin qur'aanaan dubbate sifa akkamiitiin of ibse waan rabbii jiru yoo laalle gaafsan harkitee eenyummaa rabbii beeknee akka rabbiin kabajnuu fi itti amannu qalbii guutuudhaa fi sammuu guutuudhaan shakkii tokko akka hin qabne kan nu godhuuf nu fayyadudha. Sifni rabbii subhaanahu wa ta'aalaa bakka lamatti qoodama jechuudha. Sifni rabbii subhaanahu wa ta'aalaa bakka lama gurguddootti qoodama jechuudha. Sifni rabbii sifni jalqabaadhaa sifatu salbiyyaa jedhama. Sifa salbiyyaa jechuun sifa dhabamsiifamaa ka rabbiin ofirraa dhabamsiisee nutillee irraa dhabamsiisuu qabnu jechuudha. Kana jechuun maali? Sifa waaqayyoo ki rabbiin gooftaa samii dachii uumeen hin malle jechuudha. Sifa akkamiifaa yoo kanaan jettan taate ka akka uumamtoota uume kana miidha jedhanii namni yaadu yoo jiraate kun rabbiin hin malu irraa dhabamsiisuu qaban. Ilmoo qaba jedhanii yoo ka yaadu jiraate haadha qaba jedhanii abbaa qaba jedhanii ni rafa jedhanii ni nyaata jedhanii ni dhuga jedhanii nama akkana yaaduu jiraate sifoonni kunniin rabbiin hin maluu jechuudha. Kun sifa maali jedhama? Sifatu salbiyyaa jedhama. Sifa rabbi irraa dhabamsiifamaa takkaa rabbiin hin malle jennaan. Kuyyoo akkana ta'u sifni biraa immoo sifni lamadaadha. Sifatu subuutiyyaa jedhama. Sifatu subuutiyyaa jechuun sifa rabbii sabachiifamuu yookiin raggaasifamuu qabu ka rabbiin malu jechuudha. Ka rabbiin qabaachuu malu yookiin immoo rabbiin akkasitti ibsamu jechuudha. Akka inni ofitti ibsetti jechuudha. Kama yaliiqu bijalaalihi wa kamaali akka guddinaa fi jabeenya isaatiin maltetti jechuudha. Kuni yoo fudhannee ilaallu kaa har'aan tan addunyaa irratti namni rabbii waakkatee rabbitti kafre rububiyyaa rabbii namni waakkate yookiin rabbiin hin jiru namni jee hin jiru illee jenne ni dandeenya nama muraasa malee. Warreen muraasni sunuu maal jedhan supernatural being waan jedhamu humna guddaa tokko jira jedhan. Humni guddaan sun nu maal jennee itti himna? Rabbi yookiin waaqa samii dachii uume jennaan. Allahu subhaanahu wa ta'aalaa jennaan. Akkas egaa akkana ta'ee ji'ee maaltu namoota harkitee akka rabbii isaan uume tola itti olee isaan qananiisee sirra fidee isaan jiraachisee eeganaallee ajjeesee eeganaallee isaan kaasu kana akka guututti fudhatanii jalan deemne isaan dadhabsiisee wallaalchise jennaan. Akkuma reef jenne namni nama hin beekne namni namaa gadii nama hin midaalin akka jedhan uumaan yookiin uumamtoonni rabbiin uume kun dandeettii haaliqaa jabeenya isaa sifa isaa eenyummaa isaa maal akka ta'e guututti hubachuu dhabu. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti dubbatu namni irra na sodaatu fi waa'ee kiyya beeku ulamaa yookiin immoo beektota diinitii jedhe.
tole beektota diinitii jee rabbiin beektota diinii jechuun nama arkitee eenyummaa isaa akkaan hubate eessarraa hubate jennaan qur'aana rabbiin buuse nabi muhammad irra buuse akkamitti hubate jennaan العلماء ورثة الأنبياء أكما نبي ربي صلى الله عليه وسلم دين كان عليه هبتت نما لك هبتي سنم واي ربي بيو كيسما جدو أكما بواي نميت سني بيكنت يوكي واي ربي هبتنت ربي صداتا جدو سبحانه وتعالى كنافو دين كن هابرا وهبن har'aaf kaarkitee sagantaan qabannee sinii dhiyaanne kun maali sifa argitee rabbiin malu yookiin immoo sifaatu subuutiyyaa ka jedhamu kana sifa rabbiif sabachiifamuu yookiin raggaasifamuu qabu akkuma rabbiin quraana isaa keessa waan isaa ofii raggaasisee ofii waame ofii malee ofii dubbate nutis ni dubbannaan irraan qaanfannu hin saalfannu ka abbaarra beeku budaa jedhanii rabbirra waa'ee rabbii hin beeknu jechuun irraan qaanfannu tole ka sifni rabbiin mee quraana keessa ofii dubbate suuraa tokko fudhannee haalaalu quraana kabajamaa harka kiyyaa fi keessanillee jiru kana quraana kana suuratul ikhlaas boqonnaa 112 lakkoofsa 1-4 irratti rabbiin maal jedha qul huwa allahu ahad rabbiin tokko jedha kanaafu namni rabbiin lama jedhu yoo jiraate dogoggora guddaa keessa uumama jechuudha wantoonni addunyaa kanarra dhagaamuu kaafi wantoonni biraa rabbii yoo kajeelu jiraate dogoggora allahu samad rabbiin irkoo waa cufaati ka wantoonni cuftunu isatti hajamu ka itti hirkatan ija rabbiin of danda'aadha jechuudha kun maal mul'isa rabbiin waan itti hajamu qabu garuu immoo makhluuqonni wantoonni uumamoon cuftinu khaaliqatti hajaman jechuudha lam yalid walam yulad lam yalid ya rabbiin subhanahu wa ta'ala ulaaga rabbiin qabu takka ka ittiin of ibse lam yalid jechuun hin dhalle jechuun ilmoo hin qabu ilmoo dhalche hin qabu jechuudha كأني لما دارم ولم يولد هن لم نل يوكيم مو هن نل ربي متان ساتو هذا في أبا هنكب ليس له ولد ولا والد ilmo sinqabu haadha fi abbaa illee hin qabu namni har'a ilmoo qabaa yookiin immoo haadha abbaa qaba jiyoo dogoggora rabbi guddaa irratti kijiba guddaa kijibe jechuudha kanaafu walam yakun lahu kufuwan ahad ayata rafa irratti illee walam yakun hin taane rabbiif lahu isaaf hin taane kufuwan kufuwa yookiin immoo walqixxeen ka isa madaalu hin jiru jira fakkaatan isaa ahadun tokkollee hin jiru samiif dachii keessa ka beekamaadha hawaasni keenya keessa afaan kana dubbatu akkuma arkitee warra masjiida yookiin immoo ummata islaamaa miti ummatummaan islaamaa ala jiru ka arkitee aadaadhaan bulu waa'ee ilmoo qaba jechuun safuudhaa jira inji'am waa'ee ilmoo qaba hin nyaataa hin dhugaa hin rafaa hin ka'a kanas hin ji'ani haa ta'u garuu gabrummaa waan nama hin goone hin qabdu waan cittoon gaalan goone nama gooti har'a immoo arkitee keenyuma ta'ee gabrummaan itti feetee ilmoo qabaa narraa fuudhaa bakka kanaan narraa fuudhadhaa jee nama goyyoomsuuf gandaa fi bakka adda addaa keessa deemu zabanni zaban akkasitti miragaa walitti dhufanii dhaggeeffadha ammas rabbiin akka jiru ammas ayata qur'aanaa caaltu suuratul baqaraa keessatti argamtu ayatul kursiyyi keessatti rabbiin akkam jedhe allahu laa ilaaha illaa hu waaqa tokko malee waa'in biraa isa malee hin jiru jedhe biratti waaqa biraa hin qabu gargaarsa hin barbaadu alhayyu inna mallee maal rabbiin maal ta'uu qaba jiraata zalaalam ta'uu qaba kan duune jechuudha hayyu laa yamuutu abadan kan duune ta'uu qaba hayyun laa yamuutu abadan akkuma jenne jiraata zalaalam kan duuti isaanii malle ta'uu qaba rabbiin wanni du'ee rafee ka'ee guyyaa qabrii keessa guyyaa sadi bule jedha rabbi ta'uu hin danda'u ulaagaan achuma kufee jira jechuudha alqayyuum ka amrii cufaan dhaabbatu ofiinillee dhaabbatee uumamtoota birootinillee ka dhaabbatu ta'uu qabaa jechuudha laa ta'khuzuhu sinatun لا تأخذوا إسا هنقبدو سنة قبل النوم كنمت في الربا درا مجيتين إسا هنقبدو جيتو واين كمجومت أمس ولا نوم الريم اللي سنقبه الرف واين وسواين رف سمي في دجين تولد دي قمتي جيتو جريني الدنيا كن هنجرو موتم من سمي في دجي له ملك السماوات وما في الأرض وان دجي في سمي كيس جرول لك ربيت أكنا بيكو كمنا أمس وان سمي دجي أومي بيكم سيساعتي مرستي جرتي ammas rabbiin arkitee samii dachii uume kun isatti ulfaatu amri isaatiin qabee ta'a jechuudha ulaagaan kunillee ulaagaa rabbiin ittiin of moggaase yookiin of waame ammallee suuratul furqaan ayata 58 irratti watawakkal irkadhu alal hayyi allazii laa yamuut jedha irkadhu jiraataa zalaalam kaduuti isaan hin malle jedhe kun as keessa illee rabbiin akka hin duune kaduu rabbi ta'uu hin danda'u arkitanii jirtan ammallee مال جاء رب سورة الأنعام بقولنا جافا لكوسة الأفر الرت مال جاء وهو يطعم ولا يطعم جاء رب نسورة كيسا نمني نياتيسا نرزق
garuu immoo waan harkite riskii hin barbaadu namarraa waan nyaatu nyaatatti na jamu wanni nyaatee dhugu rabbi ta'uu hin danda'u. Ammallee suuratu Xaaha boqonnaa 20 lakkoofsa meeqaffaa irratti lakkoofsa 52 irratti rabbiin harkite hin dogoggorullee jechuudha. Inna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin dogoggoru ammallee hin irraanfatu jedhee dubbata rabbiin hogguu of dubbatu jechuudha. Laa yadillu rabbii walaa yansa jedha. Rabbiin kiyya hin dogoggoru dogoggora hin uumuu hisaaba qabuu keessatti walaa yansa ammallee dalagaa namni dalage boruuf namaa kaa'aa hin irraanfatu akkana jedha. Ammallee suuratu Rahmaan boqonnaa 55 ayata 29 irratti rabbiin ni dubbata jechuudha. يسأله من في السماوات والأرض والنسمي في دجي كيس جروب اسمر كجيلا وايسر بربادا كل يوم هو في شان ويا شوفا يو دلغا ويا ديسه قبو قبو ما قبوان كان شوفا اسمان دلغا مجرتي هيا مسات تؤجر غاري في بدان اللي قبا قبا رب موان بدان دلغوان غاري ملي جچو كان اللي قبا قبا رب رفيهم بيكو جي ديسه هم بيكو كان كابوليان كين امل سوره حديد كيست ربنا كم جاء بقول ما كان كيست القران ساك بجما كان كيست يو دي بني جنو سورة الحديد كيسا يوكي ما بقولنا شنتمي تربفا آيات تقوم مسديرتي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والنساء ميدتشي كيسا جران إيسا كل ليسان إني مالي العزيز أكان انجفتار واني ربي انجفت انجرو الحكيم أوغيس اللي أكام بيكم سقفا بيكم سواي درات بيكا جتو وانا أني بروتا واتي بروتات وكما كتانو بكاتي ساتين بيكا جتو له ملك السماوات والأرض واني موتمان دجي في سميت اللي كربي سبحانه وتعالى يحيي نجراتي سربي وان دعاء ويميت أما اللي أجيس سما أجيسا جرى اللي ججو وهو على كل شيء قدير أمس كان بيقو قبدا وان غاري تاتت كم يربي وان دلقو هندن دي هنكم واجفا ورتي دنديتي كبا ججو هو الأول إني كدراتي ججو أزلا دون مجرى ربي بركنا تلتي يروكنا يغلي وان ججو أزل التجرى وهو الآخر أبدا اللي نمجرى غنا بود اللي خاف ربهم والظاهر واجف مخلوق او مي ارشي غبات تولته اساء المخلوق نجر واجف اول التجراته مخلوق تو اتجت والباطن كيس اللي بيكا وانتوته مچفاو كيس بيك وهو بكل شيء عليم واجف اللي بيكم سقبا كناف قبلين كينيا وايدن ربي جبين ربي كان بيكون ربي امنوا رفنا مغرغارا وفي قف امنني تاو سنتين بلغ ولو كان آية سو آية تكلي تاتي نرى جيسا قبسي سوان جنيف رسول كينيا الدنيا وان إركمنيف تامسا سنبك هنگهورا تكا قدا سو هنجن كدغ هلي وان دغي قبته ماتي سا برسيسو را علت دبرو خبرته مو انماو درقم قدا قبا امه برسيسو امه مو اسلامنا على جران اللي چرا كان دبني جان اكو بولين تانو غره دين كانت وامدا وامتا دوره كومباراتيف اوف ريليجي يوكي والبرق ابيس امنتي جني حر امنتون نبرو بكا كينيا كان بواني تن دورسيسو تن وامو kana itti waamuu qabna sinin jechuu barbaada sagantaa itti aanummoo sagantaa bareedaa fi baaybiliin immoo yookiin matsaa quddusiin immoo maal akka jiru qabannee dhufna jechuudha hamma sagantaa saniin dhufnutti isin immoo qophiidhaan fi jaalalaan nu eegaa koomentii keessaniin irraanfatina laayik sheer sabiskiraayib gochuun irraanfatina ulfaadhaa galatoomaa waan na dhageeffattanii fayyaa ta'a jazaakumullahu khayra wa ahsana ilaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh